السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في دقوتوتا كانتو جرجرتو سنين ججا أربعة برانكي جايبة قبل يسير دفه برانكي كونس ما دي تنكي زرنولو جولة أبوليات هي تكرت برانكي دلقو فين ديما تكم تيون تا أبوليسكياتي تكمو أبوليتي تيا جرارة جرارة تشوك بانقبدو برانكي جايبة رجل قدام مالي في مال جداني أني غير بيانجلوتي atau rakyat gara bijak gal tumale jetti ani mo gara bijak hengalo yo bijak tigale tin jere wagga haga kana bijira ma ture tin jira ayo bijak tigale dalaga bijak ndanda wante hengalo isini mo gal tumale jette gada magal gara no kafti sawaba kana bisi biloki fara ko tin jira asiti furu barbada isir yo bilbiltane fi yette isin hingafatte nukuban kamno jedani ittinimina ani garu asitti فورم بربادا اسمال جتني جداني وانجر يتمو كمولي دالو تا حمد ما تتي نوالي ترايسين انجر اما يتبل بلا هلو هلو الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم نجا الله الحمد لله نجا كم شيء مي والله ما بقى نهم جاي كم شيء نجامي ما شاء الله بقى نجا ثاني كم اسم برا ما فكر يا ما شاء الله نمات تولا واسلت مريتشو بربادل لبيتني يا دوي سنو ما في سنيبل بلا ديفا مالي قالوا ساعات الليل كيرباتي بيا بلا بيتني ميروان تليفون كاسو دين كاسو را إيد مكان أخويو بقى زينجا يدني سموري تكو والتي بوني وانته sabab kanaf telefona narra kaso didde sabab ratto litti bolelle singal tumale yettani metani garbi yamma daddafte amumatti gal tumale jetti aningalu jedheni kanaf argitani ana magalu barbadu sabab aningalle fille biyatti o gal argite ani haga biyya belle turetini jira yo biyatti gal mo jireni biyya kan salle kana biyya kanatti mo namni wa maranu dando argite motuma wante efe ana kityo gal hujum nan dando kanaafani galuun barbaadu jedha isin ammoo ni nagootani yoo isin isinitti bilbiltee isin gaafattee isin jettee telefoonallee ani kallattillee itti bilbile beetani imoon isin dalagu imoo balleessitee jirti ammoo yoo isin isinitti bilbiltee isin gaafattee isin bilbiltanii yoo isin jettee hin bilbillee fi nuquman qabnu jedhaan isin itti himinaati anamma sababa kanaaf gara biyyaa galuun barbaadu walumaa galatti gara biyyaa galuun fedhu jechuun ani karaa fi hin dandeenye kaachuun hin danda'amu amma gara biyyaa galuu tasuma hin danda'u waan ta'eef akkuma isin jedhu kana jechuun yaadni kiyya kanuma
jechuun isiin biyya kana dhufullee hin dandeettu jedhu biyya kana fidullee hin danda'u. Kanaaf isillee sobuu hin barbaadu isillee lakki hin barbaadu hin heerumaa jettallee isillee na heerumtu anammoo waan godhuun qabu kanaan olitti filannoon ibaan jiru waan ta'eef. Jechuun hin heerumaa jettallee heerumtu jedha bara ani waan godhuun qabu. Kanaafuu bara kanaafuu amma bar miidhadhaa miti sababa kanarraa akka ka'e telefoona illee irraa kaasuu diddee telefoona immoo balleessitee jirti iyyuu gonkumaa immoo isiin dalagu. Kanaafuyyuu anama wanni godhu jiru bara filannoon ibaan jirtu filannoo ibaan qabu kanaafi wanni nama godhuu qabu takkittiin wanni isin gootani yoo isin isinitti bilbiltee isin gaafattee nuun bilbillee jedhaan bas kanuma qofa malee wanni ibaan jiru erga telefoona ofirraa hiiktee isin jette telefoona tanallee amma lakkoofsi baatin isini amma caqasaa jechuun ani waan isinitti himeef silaa isinitti namu beektani waan isinitti himeef na caqasaa dura akka isin rifanneef lakkoofsani yoo lakkoofsi kiyya jirameetiin hin jedhe yookiin immoo telefoona kaaftan jechaaf isinitti bilbilee lakkoofsa dhumtisaa 91 tin isinii bilbilaa isa kaasaa iimollee isaan sajjaladhee isinii bilbila. Laa jechuun an bilbileetiin hin beeku telefoona isaanillee har'a narraan kaafne telefoonni an bilbileetiin hin jedhu telefoonni chaarjii gubbaa jirtiin an jette ijoolleen. Maal wanni injenne jechuun an injenne jedha anama kana maraayyuu osoo natti illee bilbilanii ani biyyatti galuu hin danda'u biyyatti galee biyya san keessatti jiraachuullee tasuma hin danda'u ani immoo galuu tasuma hin barbaadu amma hin danda'u jechuun yaada kiyya jira yaada kiyya jiruu hin danda'ami. Baryaada nama malee tolaa miti barkanaaf isiin galii jetti ani galuu hin barbaadu asitti immoo haalli gamana fiduudhaaf isiin mataa ofiitti ifuu hin dhufu ani hin barbaadu achi biyya san dhufuu hin barbaadu an biyyatti jedhisee boo hin barbaadu ati gara biyyaa kootu galii jetti ani gara biyyaa galuu hin barbaadu akkanatti waliin galle waan ta'eef ani hin barbaadu kakalaas isiin adeemtu barbaadu heerumtu. Kanaafuu ani gaafa biyyatti gale eenyu ana barka rakkatu gaafa biyyatti galeetiin jedha akka maasoftan kanaaf isin mara keessanuu kan rakkatu ana sababa kanarraa kan ka'e anaan galuu hin fedhu isin yoo barbaadde heerumuu barbaadnaan na heerumtu kan isin jedhu kan akka immoo qalbiin isin banneef isin bilbile malee isin lachuuwwan walirratti fidee fi kan isin barachiisuu fi isin nama tokkotti hin dubbatina. Waan akkana dhiisa. Akkasi ayyee maashaallah akka malee jaalattanii argitanii akka malee jaalattanii mucayyoo. Hello. Anaaf maan dubbanne sila anaaf namnummaa isin lachu
isin lachuu waa'ee isii malee waa'ee kiyya maaf naan dubbanne maa anaaf waan dubbatan tokko namni tokko naan dubbanne situ akkana godhee maali taate akkasi waa'ee kiyya narratti jechuun isin marroo naan lolu malee ati jechuun akka namaarra atillee dhugaa qabdaa wanni kun isin bira hin jiru rakkoon keessatti mul'atu. Ayyee amma loltanii fi kanaaf biraanki isin godhe argee jira isin na yaaddanillee. Hello? Biraankiidha isin jedhe. Kanaafuu biraanki isin godhe biraankiidha. والله فرانك ده كان في سلتشو فرانك جاي بارسيدا دلقي اتي ارمو جاتوني سيريلي تيادني برانكي ايانا وقات جاتون فيديو يبا ورامنا سينين جدي مالي واي كان اللي جاتون وما اذا كان رتا صوب سينين جدي وان كان سينتي مودا في جاتون برانكي كم ترس دلقا وان جدو يعني كنا في جنانين gara yaada biraankitti deebise biraanki isinirra dalagee isin jedha waan akkasiin jiru ana bisilleen waqat billeen qabnu telefoon ammoo isiidhan immoo matana kiyya jechuun telefoona cufii chaarjii akka waan hin qabnetti cufii jedheeni akkasii isin jedha kabajamtoota fi daawwattooti kiyya isin amma dhiifama naa godhaa isin jedha daawwattoonni illee isin laalatiin hin jira waan ta'eef dhiifama guddaa. Hello? Aye, daawwattoota keenya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhiifama goone fi jirra dhiifama nu godhaa fi akkasumas share like gochuu fi nuuf jajjabeessuu hin dagatina isiniin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adda Sumayya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi kabajamtoota kanaaf tuuf. Baga jaratanii siningana ifana goone subbataa. Kanaaf galatooma dhiifama guddaa dhugaa dubbachuudha yoo taate ani biraankii silaara biraankii sirratti dalaguun qabu guyyaa kanaa kana jechuun asirratti hin dalagin guyyaa ibaanatti beektan jedheetumaan sababa saniif asumaan biraankii sirratti dalageetiin hin jedhe dhiifama guddaa isin hin jedha. Kanaaf amma viidiyoo irra jechuun laayivii waraabaa jira waan ta'eef kana cufeettiin isin bilbila daqiiqaa muraasa na eega. Kabajamtoota fi daawwattoota kanaaftuuf biraanki ajaa'ibaa ijoollee guruubii hidheetti jarrama waa'ee iidaa kana malee waan dhibatti yaada waan ta'eef sababa saniif biraanki ajaa'ibaa irra dalageetiin hin jira. Kabajamtoota fi daawwattoota kiyyaa sheer laayik sabskiraayib gochuudhaan jabeessaa isiniin jedha. Iddoo kana subscribing xiqqoo laafeetiin hin jira maali dirqama waggaa tokko kee odoon guunne wanni kun jechuun guutuu qabu waan ta'eef kanaaf jabeessaa na bira dhaabbadhaati yaada yoo qabaattan yaada keessan hooma rafuu jechuudha wanti sirraa'uun barbaachisu yoo akka jiraatu taate koomentii jalatti na barreessaa sanis ni sirreessa waan ta'eef akkasii isin jedha kabajamtoota fi daawwattoota kiyya amma viidiyoo baatee walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.